شيخ إجازة ما كان لقيامي أبو هدوم بس تفسير كيسان تكته هذا مقالة هرنا الله إيه خبرنا عاصف برت جاني نايمني تنبر أو شيء خدوا بريء كم يدوسه بيجتين يلي نولالين إن شاء الله شيخ إن شاء الله شيخ دعاء لبونا وانجرون ده سبرة عبنا بارك الله فيكم شيخ ومتعاري تقود في ومتعاري تقود في nuti bete moiluda hanani gonati ena moilunno kuninjiru jane matanu bakai tani mishorar kaitani nuti ga shekha kayya bekama shekha oromo khana jala dimna ena ingodina jani dubbi tanadda nabat me shekh noti hadith nabi jala dimna mane hadith dubbi nama jalan demno indenno Jadi nanti malik somana ismi buya ismi nak nama soman sahaja ni. Aya. Jangan zalika yawmu wulidtu fihi. Aye. Sungguhnya kan sakalat Aha. Kanafin Rabbi sing galaka dal somananan Rabbi galaka dal sahaja. Aya. Idan. Yo somanan galaka Rabbi galchuo dikan. Jadi kufara. Aye. Nabi tu somana ismuya ismina somane. Ismuya akan kesat alat kanafin somane galaka Rabbi galchate. Namni wan nabi fidega dige kafiranati. Lamni wan nabi fidega qarar abe. Dubare dubbi mauluda tunakani ga tunta somana tanadar nabase. Wani laltu. Buya kan kesan adate. Kanafin somana yo jeke. Sababana de soman tuf. Inok nabi tu itu buya sina alage jechuwa. Nabi dalate somana mauluda kana ingodina fi rasulinu nagod anjenne jani ti bar afan woni karugoda ni me takiti tanadar nabase. Maulid ayatun. Nabi alat. Buya nabi alat. Buya kan. Ibadah gudun. Ibadah. Somana tahu. Wanya siswa tahu. Quran tahu tahu. Hadis nabi tahu. Yani ibadat mujasan ibadat gudun. Wan nabi dalage nabi somanan dalage. Lakin nabi somanan muja saat dalakan ibadah gudani. Yani muja kan ada sanwani ada sanilai. Somanan. Yo somanan dekannya. Wan ibadah Rabbi teh. Kau nyata itu maka arati karau Quran karauna sirana di karauna unjino ibadah di aman
dubare sheekha amma dubbii kana addaan naan baasne bar gabaabdumatti ni jira moo hin jiru halkan shubbisaa kun ni jira bakka godhu so mawluda kana godhu itti fufuu sheekh haya bakka amma bakka kebale atis qoy shubbis sheekha akkaan dhageetti gaa namni quraanaa fi ilmiilee adda addaati barsiise sheekticha cimaa kaa sheekh Abdullah Harari magaalaa Harar halumnaan keessa jiraachuu ture sani si barsiiseemi dubare ummanni tokko dhufeeti bar sheeyni san sheekha gaarii miti sheekha fitinaati jaanii maqaan isaanii irra oofanii namni maqaa isaatii yoo waan ooman nuti maqaa isaa maal goona waan kitaaba inni hallafee fi qur'aana inni nu barsiise fi hadiisa inni nu barsiise qabanna waan namni biraa ogumaa itti goona nuti bar wani jaan kitaaba Bukhaaru Taalib joo tokko katabe Sheekh Abdullah Harari kun kitaaba san irratti maal jaa dhalaan kofoo uffattee salaatus umaan qabu gubboo nyaachuunis umaan qabu akkasumatti bakka waan adda addaa achirra katabe akkasuma quraanni kalaama Jibriili malee kalaamu Allahaatii miti waan jiru achirra jira dubbiin tun akkan ishee kame nama hijiraa katu katabe waan san nabiin Abdullahi akkas hin jenne ati gaafate hedduu bira turte ni beekta haala isaa amata jahan kaddame urfaata keessatti amata jahan kaddame kitaabni inni harkaan katabe akkas hin jiru laakiin inni waabii beeytaa miti waabii su'uudiidha waabii eewa sheekha waabiin tun addaan naan baane suudii waabii ni qabdi ahlu sunnaa wal jamaadha gaasiin narra beekaa fi si gaafadhaa bar sheekha akkas ummanni na dogoggorsiisa gaa sheekuma oromootiin gaafadhaa sheekha keenya gosa keenyan gaafadhaati gaati sheekha addaan naa baasi naa himime wal sheekh Abdullahi وهذه إجالة أيوة شيخ وهذه دولة سعودي اسم جالة شيخ وهذه ثم جت تنبيه وأما قال ولا لما أنت جافوا وهذه تنبيه تيسان جلان دي ما في الرهينة سعودي دولة سعودي الآن قبيلة لما قبيلة محمد بن وهاب وقبيلة السعود جر لجو قبيلة لجو وقا المال ثانيون أبدا الشيخ جانيني دموز كتبنيس ريالا ما يقوم قدن yes ega wan iniya kana isan to akaba Sheikh Abdul Wahab jette durarati inni san wadida isa ka ta dubitana dubi wadi ta isa ka sheikha isa ka aha sheikh dubare sudi amma imam ne aka su da shiram kun di wadida 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 wabi
أبو شيخ شيخ أيوة ونسيو براني سنة إسان سنتيني رتة أيوة soommanni gidee dhufe haa televiziina keessatti illee taraawii isaan salaatan san gidee itti hidhadheetiin salaata itti hidhachuun qabu jechuudha. Warra bismillah jennatti haasa'amoo? Sheekha maali garaagarummaan bismillaahiitii fi bismillaahi jechuu dhabu? Aya Faatihaan maali wajji kadhatamte? Bismillah jetteetiin eegaltafa. Ani argaa. Dubara yoo keessa jettees humaan qabu irra caalaadhaa waan jettuu takka dhage. Lakki sirraa. Akkasumaan yoo jaarii goota bismillah. Yoo sirrii goota. Akkasumalee eega wajjin kadhatamte. Walumaan karaasa jechuudha. Walumaan karoo qabda. Eewa. Aboo uummata akkas godhee na dogoggorsiisu jira ofirraa hin eegata. Ofirraa eega. Ammas gaa sheekha cimaa tokko kaniin hordofuun qaba. Biyya Hindii tana keessatti argama Dr. Zakir ni beekta. Zakir jaba. Inni san akkami isa san bar waan tokko dhageetiin waa'ee bismillah kana jechuu fi ifkeessa jechuu kana. Ayya. Inni san bismillahi ol fuudhanii jechuurra ifkeessa qaqqabanii jaanii akkasitti yoo qaraan irra caalaadhaa waan joota kaan isarraa dhagee inni kunoo waabii keessa ramadama. Mataaba biyya keenya keessa jiru. Maal dhageesse? Sheekha wanni dhageeha amantii abbaa jaamtu takka dhufe jaaniiti. Abbaa akkasiiti. Maal dur odoo abbaa sin dhufin odoo wahabin hin dhufin. Akkamitti salaanna? Alhamdu salaanna. Alhamdu. Bismillah karaatanii. Sheekha kaa nuti beekte dhaloota amma guddatee seenaa ta'e abbootii irraa dhagee beekte. Hayya. Masjiidni amma nuti itti salaannu. Bismillahi kaayifuma keessa qabeeti alhamdulillah jee akkasitti eegala. Karaan lameenuu sahii haagin irra caalaan if keessa haa qabansanii waan joon dhagee. Wanne warri gartee sirrii goona jedhu wanni qabate nama sahaabaa tokkootu ani dhageenye amanuu wajji salaate isaanii bismillah qara'uun dhageenye achi sahabichi kun ana amsalukum bi salati rasulillahi namni salata rasula isini fakkeessuu danda'u ana jedhee ka'ee jabhaa hedduu duratti waa kuni ani dhaga'ee nama Nabi Muhammad bismillah jum agaye kuno gada Fatiha karo bismillahirrahmanirrahim je akkasitti warri jaarii godhaa jedhu namichi nabirraa dhaga'ee jiru jala deeme kun ani nabirraa dhageenye jiru jala deeme bakka kanallee itti adda fottoqanii. Eewa laakiin dhaga'u namicha kanaatu ani dhageenye jedhu gama duuba jira hoggaa salaatan. Salfii boodaarra jiran. Salfii maayyiirra jiran. Maayyiirra jiran. Namni hoggaa dura jalqabu barra qoysi kun gabbuutuudhaa beeyta.
Otoon dhagu salaata hidhatutti shaagalanuu namni imaamni bismillahi rahmaan rahim alhamdulillahi rabbil alamin jaabeeyta hin dhageenye jiru jalaa hin deeman qaayidan bakkee namni islaamni jala deemu warra dhaga'ee dhufan jala deema malee kan dhageenye jiru jala hin deemu. Sheekha karaa kumbachaa kana namicha Sheek Maamad Saanii jaamuu jira inni san sheekha akkamimee ummanni balaaleffatu tokkos numa jira mee tanaas addaan naa baasi waa hedduu addaan naa baasi. Sheek Saanii dhiiraa miti dhiira. Nama aalimati maali? Cima. Bakka sheekha huliifillee akkana dawwaleeti waan ummata na dogoggorsiisaa dhiisee hulii waan takka siin gaafadha. Eega gaate ulamaa keenya taate karumarraan si kaayya sumaan gaafadha waan na jabaate hunda. Ammoo an sheekha Oromoon jijjigarraa qabdee hanga asootaa jedhanii hunda akhiratti an sheekha isaaniiti. Bakka qeebale sheekha uumaa hulii akkanatti bilbilee hunda si gaafadha. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كي جالس معك